كراي مكان الرجرة أوتيل سمك أصلا كوي إيش إن قفتوا مال قطعة سعيد إني طلعين أيوة أنت لسنا ما جنكت سعيد ولا جنكمه ما لي قربان قوان قولي في كلنا سعيد من مالك نو عندنا دين تم تعصوا بكيو نقرأ ما قلت ما دات أمنا وانت رجال أم بديشنا المانك يرون لا يسكت الديكشي إنه أتيد بس يتفتح أنا مو تشيك إني أنا باسبورت إنه مكانه لوكا كاسي سوبر كذا إن كاستو الباسبورت تيجي أدين تجسي أجيك داشين تيم لوكا كذا أسين كاستو إيه ناركمان دوان سودا شو كيا دابي كاتو قاون موت يارشو بموت سكان شو تسقى بوقت تمندم تنجان دوان أقوى تمندم أتيك يا من كينيا أنا بركينا أقول كذي أسينجر أما اللي دودي وفجأة استدودا أنا بق أنا لا كان ما سيكا فدا أنا بركينا أقول ننوغا نندوا إني كافة يا من قو بولا ناقو بيسيدا بولو ما سانكي سنة سيستا بق نادي አንቺ አሁንም በሞት ነው የምታስፈራሪኝ? بركينا بس ይኸውልሽ ይሄ ካነሰሽ 5 ሊትር በረኪና ዱዋነ ሶዳስ ትመስ በረኪና ስላለ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مركفو نحجر جرتو لكن كيس بلا دامت جرتني سنين جتشا mana tokko duubarraan jessanii mana biraatti wanna biraan dhaabaa jiran irratti rabbitu wanni siin fakkaatu ajaa'ibaatu guyyaa qulqulleessa dadhabe darajee qulqulleessu jira nagaan waan sayitoo fi ayyuu kanatu ajaa'iba natti ayyaana ajaa'ibanta maalisla akkasi darajii kana qulqulleessuutti jira darajiin kun xuraa'ee dhoqqaa'ee kun ganamas galgalas karaa kana wanta godhan mana cinaa tokkotti yeroo liftii galchina jedhanii gubbaarrattis mana ijaarra jedhanii kaquufi waaqaan abboo jedhaa jedhan hooqii darajii meeqaa irra ammallee danii samii san gubbaan ijaaruuf deemanii cinaatti jechuudha. Akkasii daarama tokko fayyana dhoofne ganamas yoo ol ba'u galgalas yoo ol ba'u darajiin kun amma adiin kun qalama gisee wannaa kana dibanii irraa bahuuti jechuudha ragga faca'e qalama kamana dibansan wallaa daaraani lubbuu nama tana fudhachuu ga'e akkasuma ayyuu fi saayidoon gudii wal godhanii saayidoon har'a ayyuu kilooroksii obaase yeroo takka takka nama fayyada kilooroksii obaase inni jedhee itti kenne maaliif ayyuun tun akka daa'ima sabiyyii takka godhanta akka daa'ima sabiyyii ayyuunis qalbiin qabdu saayidoonis qalbiin qabu an hagaan achi ilaaletti maali jennaan saayidoonis namitti iyyuu as jira jetti bakka feetin dhokattee as jira jetti innis fiiguu deema ayyuunis akkuma waan daa'ima har'a daa'ima harma hoosisananii na biraan deemtu anni du'aa ani haayi maal duuta inshaallah wanni du'anii sira du'uun hin jiru duuti qoosaa miti duutiin qoosaadhaa miti ni du'aa jechuun gisee hunda hubachiisa ni du'aa barbakeenya dhugaa haayi lubbuutee irraa duutee miyyeen irraa duutee bullootii irraa duutee namni namarraa du'u hin jiru. tasgabbaa'uu qabdi maaliif dhiirti nama akkana taatu hin jaalatu dhiirti gisee hunda caccaqii cimceqii tana sanuu nama ofii bu'anii jaalatan nama jibbaa deemti dhiirti gisee sirinya godhachuu gisee wannaa yoo sanuma taate sayitoo sanu namatti baaftee nama isa tasgabbeessu suutatti yaani isiif taa'uuf osoo hin taane sila gisee kanatti ani akka yaada kiyyaatitti hagenni sammuun wanni kun sababaasii irra ta'e sammuun isaatu tasgabbii akka fudhattu akkasiin fedhaan oduu yaada kiyya taate ayyuu waan akkasii dalanti immoo na biraan deemtu of ajjeesaa akka jechuun sirriin hin ta'u wanni akkasii hin ta'uu masir amnu'a akkasii immoo sayitoon
Gisee mahuun yoo isin as jira as dhaqu achirra isin jirtu as dhaqu sun sirrii miti maali raga jedhee tasgabbaa'ee taa'ee ilaalu amma kun warra iddoo asii kafaleessa isaa arge ni deema Yamanitti deebi'a. Yaman bakka isin jirtu hin beeku wanna hoteela isin jirtu hin beeku. Isin bakka warra wayii hin mul'iftu bakka itti isaan mul'iftu. Fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa ni jira hospitaalli Arabiffaa wannan barraahu jechuudha. Wanna mana irra barraahan malee alaarraa ni miti taappellaa miti kan isin agarsiifte. Suuraa mana keessa harkisanii san agarsiifte. Suuraa sana oguu agarsiifte boru deebitee bakka biraa seentee yoo inni Yamanitti deebi'e ani Itoophiyaa jira jette waan biraa argisiisuu dandeetti jechuudha. Sa'idooni akkuma ijoollee raatuudha garana fiiguu dhiise tasgabbaawee of tasgabbeessee taa'uu qaba. An duras fiijuu akkanatti jedheetumaan hojjedhe. Tasgabbaa'uu qaba. Immoo ayyuun harkaan of xiqqeessitee barbeekiin bitee fi kunoo dhugii jedhee itti kenna. Dhugii of ajjeesi. Maal gisee hunda of ajjeesaa ana namni naan ta'u wallaa namni of ajjeesa jedhu jiru masii keessatti rabbi irraa gaafa dhufte duuti ni duuta. Gaafa rabbi kee irraa sitti dhufte. Immoo of ajjeesa an of ajjeesa inshaallah maaliif of ajjeeftaati? Maaliif of ajjeesta? Maaltu garee na of ajjeesta? Wanumaa of ajjeesinsa fidaa maali? Hai namni na biraatee of ajjeesaa si fuudhee haadha manaati. Kanaas bakka yaadaa fi gahee deebi'uu danda'a. Immoo dhimmi ilmaanii fardi gisee kana silaa isheen kan jajjabeessitu. Wanni kunis sababa isii irratti ta'e. Ammallee hin deemtu jettee balaa buusuun sirrii miti. Ayyuu of sirreessi. Naamusas godhi. Nama guddaas ta'e halaas dubartiin egaa heerumte nama guddaadha maal abboo. Nama guddaa taanaan dhiira jaalatanii heerumanii mi? Tasgabbii sammuu godhachuu aqilii godhachuu. Ana kasi nama barbaachisa. Immoo waa jennaan of ajjeesa. Inshaallah yoo of ajjeefte lubbutee takkaan dabarte eenyu balleessita. Eenyurraa waan takka buuftame of ajjeesi eenyurraa waa buusta. Sa'iitii jaartii qaba ilmaan qaba. Sababa kee kutu jirti isiin gaafate kutte si kutte malee isiidhaan miti isheen boruu walitti deebi'an jechuudha. Boruu walitti deebi'an sababa kee wadhaban sababa kan kee nagahumaa adabaan sababa keeti wanni kun hundi kadira ka'e si fuudhuudha. Kanaafuu naamusa godhadhu waltii of hin diigine ayyuun dhiiraaf gisee hunda dhaabbatanii jennaan mushkila. Kalaas nama yaadaan namaa beeku ta'uu qabdi. Yaadaan namaa beeku. Inni amma yeroo tana dhibbita keessa jira waayyuu dubbachuu hin qabda. Iddoo dubbachuu hin qabdu jechuudha. Kanaafuu ati immoo naamus gootee teettee haga inni gar bahee jedhutti yaadaan jajjabeessitee jabaadhu abshir homaa miti jette jajjabeessuu qabda bullooti maal taatee waan akkasii. Minta wanni akkasii ta'u. Gisee hundi daa'ima ta'uun sirreetti guddoo ta'u nama guddaa ta'u. Fayyidoonis immoo nama guddaa maal akka dhalaadhaan maashiin ilmaan ni ta'uti inshaallah. Ilma wata kan taate ilmaan haadha bira jirti. Abbaa caalaa ilmaan haadhaatti barbaachisa. Immoo abbaan gaacheen haadhuugaa. Isuma fayyadee hordofaa maal akkana birir jechuudha. Ani rakkana qabatu naan ta'u maqaa. Wallahi itu tasgab jettee kalaas raga jettee ilaaluutu irra barbaachisaadha. Beerii yoo dadhabsiifte hayi.
ofii isaanii wanna ta'anii miti hima. Ofii isiitii dhabatte sibbittii fi dhiyoo taate isheen ammaa deebiti. Jala bareechima rakkata. Hai. Dhiirti garaa gaafa kutatte sinaannisite. Jibba daangaa hin qabne si jibbiti jechuudha. Okay. Hangasitti immoo abbaan ofitti fayyadamuudha dubartiin qalbii qabdu. Itti ofiin diintuu jiru ofiin diintuu. Dhiirti qoftan yoo jette bareedduudha dubartii. Dhiirti uftaa dhiira dallaffattu hin jaaladhu. Warra dhaabbateetuma wanni achi wayii ilmaan barbaaduunis jalan nama godhee nama garana godhe ofii bakkuma san taa'ee bilbilaan namaan wannaadhe. Akkuma namni waan inni kalaas dantaatti dhabee barbaadutti hin jirre booda wallaahi as baatee ilmaan teenarraa fudhu jetti. Bakka sana jira kottu ilmaan teenarraa fudhu. Ofiin jetti ammallee yaman deebi'a barbirkaan dhugee fajjeesse. Ani ayyu jarraa kan ka'e wallaahi. Dhiira qaraa ofiin jaalattee faana wanna jettee ammas kun barbirkaan asii kenne maaliif marartee siin qabu hangaan dhiirtii yoo dhugumatti ofii si jaalattee wanna siin jedhani. Takka beektaa duraa isiin na jaalatee akka feeti ta'e isiin jetti immoo ilmoo irra safaa ta'an hin jirtu keessaafuu ilmoo durbaa tana. Abbaan hedduu jaalata haadha caalaa ilmoo durbaa abbaan jaalata. Abbaa keenya irraa beennanu abbaa keenya irraa beeka. Abbaan keenya dhiira caalaa dhiira iyyuu hin qabnu warra durbaatiitu irra baay'eedha. Dhiirti wanni abbaa keenya dhalate namuma afuriyyuu. Afur san keessaa nama 3 qofa jira. Nama 7 horii dhalaadha. Nama 7 san keessa wallahi abbaan keenya nu faarsa taa'e. Wallahi waariin deegizee qoosnullee nu faarsa ilmaan dhiiraa irra nu jaalata irra. Abbaan durba jaalata. Okay, haadhatu dhiira irra jaalata malee. Kanaafuu abbaa ilmaan fi akkasii jaalatu san taa'e eessa deemtaa ayilta akka fuutu akkasii godha jecha as faarra'uun sirrii miti. Libsi godha bifti yoo barbaadde hai wallahi ilmoo irra safaa ta'an jiru ilma ofii irra safaa ta'an beeku waan akkasii.